Waldorgommiin mo'attoota kubbaa saaphanaa Oromiyaa lammaffaan gaggeeffamaa ture goolabame. Waldorgommiin mo'attoota kubbaa saaphanaa Oromiyaa lammaffaan magaalaa Shaashamanneetti gaggeeffamaa tureen gareen kubbaa saaphanaa aanaa Siraaroo mo'attoota ta'uun geeba fudhateera. Mo'attoota kubbaa saaphanaa Oromiyaa lammaffaan qopheessummaa Federeeshinii kubbaa Oromiyaatiin bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti guyyoota 10f gaggeeffamaa ture gareewwan morkattoota ciccimoo aanaa Siraaroo fi Adoolaa Reeddee gidduutti morkii cimaa taasifamaa tureen gareen kubbaa saaphanaa aanaa Siraaroo mo'achuun geeba fudhate. Itti gaafatamaan Federeeshinii kubbaa saaphanaa naannoo Oromiyaa obbo Baqqalaa Irraasuu akka jedhanitti akka guutuu Oromiyaatti dorgommiin shaampiyoonaa kubbaa saaphanaa godinaalee fi magaalota garaagaraa keessatti bifa ho'aadhaan gaggeeffamaa turuu himuun kaayyoon dorgommichaa dorgomtoota magaalaa fi godina bakka bu'uun liigii Oromiyaa irratti hirmaatan kan filataman yoo ta'u gareewwan dorgommicha irratti hirmaachaa turan 6 liigii Oromiyaa tokkoffatti kan guddatan xiyyeeffannoo cimaan hojjechuun dorgommii itti aanu of qopheessuu akka qaban dhaamani. Itti gaafatamtuun waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee aadde Arabeenyaan Gullee dorgommii kana irratti argamuun haasawa taasisaniin xiyyeeffannoon kubbaa saaphanaatiif taasifamaa jiru laafaa ta'uu ibsuun kakka'umsa dorgomtootaa fi qooda fudhattootaa daraan cimuun caalmaa irratti hojjetamuu akka qabu dhaamaniiru. Ispoortistoonni fi leenjistoonni dorgommicha irratti argaman ispoortii kubbaa saaphanaa iddoo hundatti babal'isuun mootummaan xiyyeeffannoo jalqabbiin jiru kan jajjabeeffamudha jedhani. Dorgommii kana oduu wajjin Amaan Abbaa Waltajjii ture. Fayyaa qabaadhaa.